السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفونا جويا نجيني برادا بقجرات لايك شير كده. عجائب أدو قمتشيسا ولدان إجري كانوا سادراياتي نوغنمو وانا جايبا سبيا قال جيرا وان بيا كينيا تكاغلين بين وان gadi fageenya kiiloomeetira 700 gadi bishaan qotu warra Booranaa warra Baalee warra Harargee rakkoo bishaaniitiin miidhamaa jiru guyyaadhaa galfatanii jiranii ji'a meeqatti taabii godhanii jiran guyyaadhaa kunoo galfatanii jiran hanga xumuraatti nu wajjiniin bifa gaariidhaan viidiyoo kana daawwadhaa baga gammaddanii birrii warri keessaa qabdanu garuu birrii miliyoona 4 wayitii walitti qabame birrii biliyoona 60 bitamee jechuudha birrii miliyoona 60 bitamee waldaa yookaan baankii Oromiyaa gamtaa Oromiyaa baay'ee galateeffataa jiranii dhugaa biyya keenya galuu irratti akka uumaan deema an lubbuu qabamoo jedhe ustaata raayyaa kun lubbuu qabama akka uumaan deema jedhaa jira waan baay'ee namatti tolu dhugaa amma xumuraatti yoo ilaaltanitti irraa gammaddan irraa bashannantanii irraa barattanii isiniin jedha hanga xumuraatti nu wajjiniin taanaaf feerraa kiyyaa waggaa shaniif waan nu kennan mobaayilii baankiingiidhaani nu maxxansaati risaalaa keessaan Sufiyaanitti ergaa nuti fuunee maxxansina akkana warri dhibba tokkos keessaa qabaadha. waggaa shaniif nu kenname waggaa tokko keessa deebisuu qabna. dura dubbii kiyyaa maqaa rabbal aalaa khayrii marama kaasaatiin qabu jaala gooftarraan nu ga'ee thumma alhamdulillah filatama. وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروى يوم ماشين أكنا كنا والقرين أبنو يوم أنا جت شوان قروب بيكما دبي استنى إمريكي ماشين أكنا قبض أبنى وأنا صوف لكمنا أكيس غاديا براديني وأنا صوف لكمنا شبورس وأنا صوف لكمنا هذا اللي ماشين قبض جدا هرمو واي ماشين وان درانا صوف لكي وأنا أسوي كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalqaba galatoomaa warri gadi hirmaattan kan fagoo kan dhiyoo kan kaabaa kan kibbaa warri qaama kamiinuu keessaa dhufanii hirmaattan qaama mootummaa keessaa qaama mootummaan ta'inii keessaa qaama uummataa keessaa warri baadiyyaa warri magaalaa warri reeytanii awwaalchan dhaabbatan hundi keessanuu warri awwaalchan dhaabbatin warri akka dhabdan warri fagoo jirtan warri bilbilaan hirmaattan warri peejii keessan irra gaddee keessan ibsitan barreerra qalbii keessan keessaa isaa akka jiru. qalbii keessan keessaa isaa akka jiru nutti himtanii ba'aallee amaanaallee nutti dabaltanii ulfaadhaa galatoomaa waa waloo ta'uu nutti himtan galatoomaa ulfaadhaa amma immoo hojii keenya jalqabneerra hojii keenyatti seenneerra amma silaawuu gaddi du'aa hin dabru maaliif jennaan inni du'e hin ka'u waan ta'eef gaddi du'aa hin dabru bakkumatti wal agarretti يا رب سياسة برسيسو وكان يسمو يساني بس رب رحمته ولين جنة قالت ما كانت في الكلام أما ترى بيجاد الدار إني ما شنيرتي إسحبيتا مراد أبان نملي أما مو إسحبيتا مراد أبان تاجرا أما ترى إسحبيتا مراد أبان نيم أما ترى أرى مو إسحبيتا مراد أبان تاجر ما شنيكون كلا ريوجين ما شنكه سنجتو ما شنكه سنجتو لا Maje, ini aja dua mbak di jalan nih, muka senam beka. Muka beka. Nanti orang berarti di sini aja nih, kita sederhana nak nih, bisa bilang kita sederhana. Karena kalau magari lah, ada. Aman teh enam beka sini beranda kau. Aman teh baca lah sini, betul aman teh kambe. Dawat tu tadi nya kabaja mau, jadi nya kuni rahmatan manggunan, pero wanam lingkap ni nama tiru. Wanam lingkap ni nama tiru. Amma dura maashina keenya hin ta'in irraa kun amma maqaa keenyatti warri maashinni kun kan egereeti suuraa isaas footoo isaas taargaa isaas ilaaluuf teessan waan inni maxxanfate waan inni qabu kana wajjin maashina amma dura nuti dhaynee Dubaayitti ilaalle sun barbaaduunsaa arguunsaa gosii kanaa itti milkaa'uun dhuunfachuun biyya keenya kana keessatti maashinni nuti bitanne kuni amma booda seenuun illee dhorkaadha. Maaliif gara bal'inni isaa meetiriin isaa dheeraadha. Dheerinni isaa meetiriin isaa dheeraadha.
maashinni akkanaa haala biyya keenyaa qilleensa biyya keenyaa lafa biyya keenyaa karaa biyya keenyaa ooficha biyya keenyaatii wajjiniin walittiin dhufu jedhamee dhorkamee jira. Isuma kana immoo rabbi rahmatanuu godhee rahmatummaa rabbii keessaa harka keenya galfanneerra akkamitti eessaayyi akkam taaneeti isa jedhu Sufyaan irraa dhagaa. Ayyee bismillaahi rahmaani rahiim akkuma reef jenne hundi keessanuu baga gammaddanii baga gammanne maashinni yeroo dheeraadhaaf itti baane yeroo dheeraadhaaf gatiitti kafalaa baane maashina kana akkuma beekamu maashinni kun lafa qotiinsi isaa meetira 750 maashina qotu meetira 750 isin dura biyya Imireetii dhaqnee maashina wajjin haasofnee deebi'uun ni yaadatama. Akkasuma Turkiyaas iddoo adda addaas shabaaba erginee shabaabni socho'aa turanii maashinni arganne meetira 400-500 qofa kan qotu. Lafti biyya keenyaa immoo gammoojjiin biyya keenyaa keessattuu naannoo Nageefaa meetira 600 bishaan jira. Naannoo Baalee meetira 400 irra jira. Borannis akkasuma kan meetira 400 olii malee achii gadi waan hin jirreef maashinni asiin dura barbaadachaa baane sun qotiinsi isaa bakka bishaanii nuun dhaqqabu bishaan xiqqaa baasuu hin danda'a garuu hundee bishaanii argachuu waan hin dandeenyeef maashina meetira 600 ol qotu barbaachaa turre. Inni kun moodeelli isaa 2021 haarawaa kan qotu immoo 750 qota. Meetira 750 lafa jalatti gadi qota. Akkuma argitan sagalee xiqqoo sagalee ol kaase. Sagaleen qabu waan akka raayyaa kanumarra dhaggeeffadha raayyaatti isin haa deebi'u. Maashinni 750 gadi qota. Meetira bal'inni isaa karaa deemu meetira 12 barbaada. Meeshaaleen akka isin argitan konteenarri gurguddaan kun meeshaa isaati. Moodeelli isaa 2021 akkaataan inni biyya kanatti seene dursa osoo hin dhogdamiin dursa as seene daldalli seensisee warra daldalaan seensise irraa jala deemannee akkasitti harka keenyatti galfachuu dandeenye. Ammaaf dhaabbanni egereedhaa kaayyoo mana bahee karoora irra dhaabbate hawaasa keenya bishaan baasuu fi godaansa irraa dhaabu bakka inni akka inni buqqaane godhu wadda'atee dhiqatee nyaatee ittiin dhuguuf akka inni tajaajilamu gahee gumaachi nurraa eeggamu maal qaba jennee karoora kaahanneen dhaabbanni egereedhaa maashina kana harka isaatti deebisee harka isaatti galfatee jira. Maashinni kun gatiin isaa baay'ee cimaadha. Waan birrii miliyoona takka lama yookiin 10 bitamu miti. Asirratti waatu jira. Birri nama dura walitti qabamaa bahee warra shilingii keessaan qabne gaafataa ture. Annan beeka. Akkana. Birri keenya eessaan geessanii birriin maashina kanaa walitti qabame miliyoonii 5 hin ga'u. Birriin maashina kanaa walitti qabame miliyoonii 5 hin ga'u. Miliyoonii 4,500. Maashinni kun immoo waliigala isaa birrii miliyoona 61. Miliyoona 61 mee akuntinii isaa fidi mala dokumenttiilee isaa. Itti deebina. Alaa kulli haaliin amma wanni guddaan Abdulaziz qabeelatti naasaa qaama galatoomfannu qabna. Abdulaziz Daasaa qaama mootummaa irraa jalqabee. Akkas. Warri maashinni kun qaraxaan ala ta'uu isaa wajjin nu mirkaneesse. Biiroo bishaanii qaama mootummaa karra deeggarsaa faayinaansii isattu beeka kana prosesii isaa isattu beeka isattu galatoomfata. Waajjirri ittisa balaa. Nummoo waan galatoomfannu qabna. Jalqabarraa hawaasa keenya guddaa hawaasa bal'aa hawaasa garaagaraa hawaasa waa hunda Ramadan Jaziiraa warra baadiyyaa keessan wajjin deemaa bahee ergasis rakkatee ergasis bakka geenye wallaalee akkasumatti obsaa bahee jara sanis galatoomfanna. Itti aansinee Abdul Fattaafa Dr. Abdul Fattah warra ifaajaa bahee warra kanaa walitti fidee achis ifaajaa dhaqee asis dhufee tajaajila kana kenne kanneen galatoomfanna. Itti aansinee baankii hojii gamtaa Oromiyaa birrii nu liqeesse kan birrii nu liqeesse birrii liqeessuu qofa osoo hin ta'in qabdan hasanaa nu liqeesse. Hawaasa keenya jala sararree wanni isinitti himnu dabaltii qarshii kana kan silaa tajaajilli isii waggaa 6 keessatti kaffalamee irratti eda'insa qabu faayinaansii islaamaatiin jechaadha. Erga isin hawaasaa dhaabbattan bu'aan ani hawaasa kanarraa fudhadhu tokko waan hin jirree fi bishaanuma sanaa ta'u qarshiidhuma isinitti kennine kanuma qofa waggaa 6 keessatti nuu deebisaa nuu galcha nus hawaasarraa qooda qabna jedhee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa
birrii kanu kafalleen alatti birrii miliyoona 50 fi 500 baankii hojii gamtaa Oromiyaattu miliyoona 50 fi birrii 500 qardan hasana kanatti booda itti dabalannee ittiin guuttannee 61 geenyaa kan jirutti ta'e qardan hasanaa jechaan kan jarri nuu kennan kuni bu'aa tokko malee jecha waggaa 5 itti tajaajilamee hammuma san akkana hammuma san deebiftee waggaa 5 booda qarshii isaanii bakkatti deebisu jecha. Kanaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa turre sammu Finfinnee kanaaf hin jedhe itti aansinee maashinni kun kan itti argamu magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa jira. Amma bakki inni jirus abbaan fedhe arguu hin danda'a. Masiida Najjaashii moggaa jira. Masiida Najjaashii kan Afrikaa irratti jedhanii Dr. Abiy kennan bira jirra. Kan asiin dura maqaa isaa nu jalaa jijjiiran san bira jirra masiida. Amma immoo as hin deemne keessa ta'uu hin qabu kaa konsarbii kenna. Masiida Najjaashii bira jirra. Maashinnis as jira. Magaalaa keenya keessa jira. Finfinnee keessa jira. Kanatti aansee namni galatoonfadhu qaama mootummaati. Qaama mootummaa biiroo adda addaa kaxalaa guyyaa tokkoon barreessee nuu kenna. Kan immoo hojjettoota isaa magaalaa keessa osoo hin jirre baadiyyaa keessa jiran magaalatti deebisee xalayaa nuu barreessu. Biiroo gumruukaa ka waan adda addaa nuu geessaa jiru. Ka hanga ammas kiliiraansii adda addaatii fi taargaan itti hin baane taargaa itti baasuudhaaf nuu deemaa jiru. Hundi keessanuu qaamni mootummaadha, waajjirri mootummaadha, hundi keessanuu hawaasa keessan cinaa dhaabbattanii tajaajila nuu kennitanii waan torbaan barbaachisu, waan guyyaa barbaachisu, waan guyyaa 15 barbaachisu, guyyaa tokkotti guyyaa lama keessatti nurraa fudhattanii tajaajila nuu kennitan ulfaadhaa galatooma isiniin jechuu barbaanna. Maashinni keenya kana fakkaata. Gatii maashinichaa nurraa kafaluun waan keessan ta'a. Hawaasni keenya guutuun gammoojjii Oromiyaa guutuu Boorana, Gujii, Baalee Bahaa akkasuma Harargee bakka miidhamni gurguddaan bishaan dhabiinsaan jiru dursinee kan irratti hojjennu ta'a. Maashinni kun asirraa ka'uudhaaf ogeessa barbaada. Ogeessi immoo kaampaanii maashina kana galchettu biyya san irraa dhufee sochoosee iddoo barbaachisaa ta'e geessee leenjisee warra leenjisee san immoo gara hojiitti geggeessa. Dabalataan immoo namoonni dandeettii qabdan, beekumsa qabdan, maashina irratti bishaan baasuu irratti, hawaasa tajaajiluu irratti qabdan Abdulaziz isin bira jira, waajjirri eegalee jira. Isaan wal quunnamuudhaan garee uumuudhaan tola ooltonni uummata Oromoo keessa jirtan hundinuu bakka kanatti argamtanii hawaasa keenya rakkataa kenna bishaan akka waliin obaasnu amaanaa isiniin jenna. Kan kanarraa nafe waajjira akkamii irraa akka piroosesa fixate akkamitti akka fixate waan tajaajilan waan gargaaran waan tokko tokko isatti keessa baha. Faayilli keenya wal qabataadha. Agriimentiin keenya dhumataadha. Bittaa gurgurtaan keenya walirraa dhumateera. Kan kanarraa nafe taargaa waan adda addaa keenya kafaluu keessatti liqii keenya kafaluu keessatti namu qooda keessaa akka fudhatu waggaa 5 waan nuu kennan ganammoo baankiin giidhaani nu maxxansaati risaalaa keessaan Sufiyaanitti ergaa akkana nuti fuunee maxxansina akkana warri 100 keessaa qabaadha. Waggaa 5 nuu kenname liqiin kun waggaa tokko keessa deebisuu qabna. Wanni waggaa 5 eegnuuf illee hin jiru. Qaamni nuu liqeesses akkuma kenna akkana hojjechuuf manaa bahe akkana. Kaffaltii adda addaa malee nuu liqeesse liqaa keenya deebisuuf immoo wanni waggaa 5 eegnuufis hin jiru. Ammuma irratti hirmaannee qarshii jalaas bakka isaaniitti hojii kennallee akka hojiitti akka deemnu amaana rabbii isiniin kenna. Baga gammannee baga gammadan. Abdulaziz guddaadha maashiniin kun afaan gaara keenyaatiin yeroo ibsamu guddaa akkana guddaadha walaa akkanumatti nuu beeyna. Meetira 750 qota. Meetira 750 asii gadi qota. Miliyoona 60 qota. Birriin isaa miliyoona 60. Yaa rabbi rahmata nuu godhe. Wallaahi rahmata nuu godhe. Miliyoona maqaa namaa beekan jenne. Miliyoona maqaa namaa malee hin beeku. Birrii ta'uu dhiyeenya kana hin argeen. Afaan kun qabu bara. Gaara keenya miliyoonni maqaa birrii ta'uu meeqotu gaara keenyatti ammayyuu hin gaara keenyaa dhufe jedhee immoo erga dhufe turee jira jedhe. Ayyee jedhu. Maashiniin kun wallaahi guddaa isaati. Ilaa eega kaasi namicha nama kun irra quufi akkas. Gadi buunee haasa'uu hin dandeenya irra deemaa fi achi deebisi kun mul'atu. Gadi bu'i. Kana karaa deemamoo mana moo socho'ee deemamoo lubbuu qabamoo
وأنا نسي يوان بيكو قالوا ينسوا أنا جبيني أنا نتمنى لا كنا لا إنجنيري ساي ولا له ماشي لا موديل كم لما في دقيقة زيرو كم لما في دقيقة كادي من بيكو كاشا مريب جادي جدهم بيكو ديمو ميسي كتو دكتور ممسك كريبوني أسوفنا كريبوني أسوفنا ما أقدر سيزين جرا ورا ايه اسمت ماناجر أيمو ماناجر كينيا إيسا بسم الله الرحمن الرحيم حواسي كنا بغنغا عندنا تاني بغوا أرجمي جنا إن جواب سنا إن شاء الله وبليين كنا سنرجع تلقون وسو إجري إن بورسين إندرتي أكاد أنفع إنساني توام با إيه حجتات تنين تراني الحمد لله يا ممو حجي إنساني سنجال حجت شو دام إجري جاني أبتا كتابة تاني dhaabbanni gadhaabate kuni qaama ilaalu qaama seera qabu qaama ulaagaa hunda guuttateetiniin karaa hundaan hojjetaa jiru yoo rabbi jedhe jechaadha. Gaafa rakkina hawaasa keenyaa keessaa bishaanii fi beelli ka jalqabaa ta'uu arginu guyyaa guyyaadhaan qamadii itti fe'uurra yookaan bishaan tubboodhaan ganda keessaan deemuurra jennee karoora kana kaahanne jechaadha. Karoora kana kanaan dura yeroo baay'eetti haasa'aatiin turre inshallah nulleen jennee rabbillee irratti nu qarqaaree maashinni kuni kanaan dura promotionii bakka adda addaatti biyya alaatti keessa dhaabataa baane har'a asitti kan kenna godhannee irra dhaabannee jira jechaadha. Waan kana godhuuf waan baay'ee keessa dabarree jira. Piroojeektiin akka haarawaatti hojjetamuu ture. Hojjetamee ammoo qaama ilaaluun mallattaa'ee qaama seerummaa argachuu ture jechaadha. Kuni hunduu ta'ee jira jechaadha. Yeroo ammaa piroojeektii kana ilaallatee waajjira bishaanii Oromiyaa irraa, waajjira faayinaansii Oromiyaa irraa, ammallee awutoriitii yookaan ammoo eejensii NGO irraa qaama seeraa arganneetiin jira jechaadha. Waan kanallee akkaataa diyuutii firii akka reefu jedhametti qaraxa malee akka bitannuu fi biiroon faayinaansii Oromiyaa fi eejensiin NGO xalayaa nu barreessee gara faayinaansii ministeeraatti nu ergee faayinaansii ministeeraa ammoo gumruukatti nu barreessee isteeppii sanirra isteeppii dhumaarra jira jechaadha. Karaa warra maashina kana gurguruun ammoo xumuranneetiniin waliigaltee kennallee bittaa gurgurtaa kenna walii fudhannee hanga kafalamuu qabullee kafalamee akkuma reefu jedhame baankiin gamtaa Oromiyaa birrii hagas gahuusan karaa qaddara sanaatiin waadaa seenuu qofa osoo hin ta'in warra maashina gurgurateef kennee inshaallah yeroo gabaabaa boodatti asitti bakkee kanatti walitti deebinaa maashina kana sochoosuu deemna jechaadha. Maashina kana asii sochoosee kan laalu warra alaati warra kaampaanii maashina kana asfide yookaan namoota oomisha jechaadha nama biraatiin. Isaan nama keenya nu leenjisanii nama muuxannoo qabu jechaadha kan waan kana isaan irraa fuudhu nu leenjisanii haga baadiyaa Oromiyaa keessa nu wajjin deemanii achitti eegan waan kana hojjetanne isaan nurraa deebi'u jechaadha inshaallah. Kanaafi wanti kun egereef waan jalqabaa malee waan dhumaan ta'u. Waan kanallee abdiin nu qabnu ofirratti qofa hin ta'in uummata Oromoo irratti tokko jechaadha. Ammallee waan kana abdii seenneetiin waan kana kabinne abdii uummata Oromooti. Baankiin kunillee akka egereen abdii uummata biraa Oromoo biraa qabu waan beekuuf akka malleen kunillee deebi'u waan beekuuf jechaadha. Birrii hagana gahu kana osoo waan tokko tirfii ittiin herregatin birrii hagana gahu kan ol keessa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya inshaallah kana qofaa miti kun jalqaba egereedha waan kanneen ilaallatu hundarratti akka nu wajjin dhaabatu jechaan biiznillaahi ta'ala uummata Oromoo wajjin dhaabatu jechaadha. Uummata Oromoo qofallee miti uummata biraa wajjin uummata Itoophiyaa uummata biyyaa wajjin illee dhaabachuudha. Gaafa rakkoo teenna gubaatii teenna ofirraa dhaamsine gara biraatti illee deemuun kenna hinafu inshaallah. Maashiniin kun waan wayita takka wayita lama dhaabateetiin yookaan waggaa lama sadii keessatti waan dhaabatu miti. Inshaallah yeroo dheeraaf baay'isee yeroo dheeraadhaaf dhaabaticha kana wajjin waan turu waan ta'eefi bakkee adda addaatti walitti deebina. Gaafa maashinii kana geefnullee gaafa inshaallah baadiyaa keenyallee deemnee qonnee lafa keessaa bishaan baafnee hawaasa keenya obaafnullee kan walitti deebinu ta'a. إن شاء الله نوجه جرأنا سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا كابي كانت كان. يا أمة فانك يا نادقو أبولي ونيرا كندو بردي تاو كنغما غمنا ديو فاقو تاو سلام تانكو كله سران سناقو السلام عليكم ورحمة منه وبركاته من الله تعالى أرقني إرقما جالا يا ربي ألتهي وعند قرر موتي موت ونيا الدنيا خيرا يا الله رحمتنا كين يسبرا أدد مخلوقا برا وبهارا رحمتك قارن جنة ولرا أجرات يوبو نبي غنيرا قانون دولكه أهل صحابرا مؤمن دوتون درا نساء ورجالا أرغن إرغما جالا
nuuf kenne rabbi